Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu har'as qophii gabaabaa qabannee isin dhufnee jirra. Akkuma chapter 4 special and general laalletti isa finnee booda hono ammas bakka irratti dhaabbanne irraa kan eegallu ta'an duty and liabilities of agent kana halaallu ta'a. Isaan kana dirqamaa fi itti gaafatamummaa agentiin qabu halaallu ta'a jechuudha. Amma immoo isa kana laaluun dura namoonni channel keenyaaf akkuma beekamu subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa, like godhuudhaanis nu jajjabeessaa isiniin jenna. Duty and liabilities of agents. Dirqama liability agentiin wanni jalqaba hojjechuu qabu wantoota armaan gadii kanaa jechuudha. The first, the duty of strict goods phases. Jalqabni dirqama amanamummaa gaarii cimaa qabaachuu qaban jechuudha. Eenyu wajjin principal bakka buusaa yookaan agentiidha wajjin jechuudha. Bakka buusaa yookaan bakka bu'aa wajjin good faith qabaachuu qaban jechuudha. The agent shall act with a strict good faith toward his principles. Bakka bu'aan pirinsipilii isaa irratti yookaan bakka buusaa isaa irratti amantii gaarii cimaadhaan socho'uu qaba jechuudha. Akka isa amanutti hojjechuu qaba. Akka isa bakka amantii gaariidhaan wal qabatanii agentii bakka bu'een saniif akka hojjetuuf itti gaafatamummaan jalqabaa dirqama wanni bahachuu qabu kana ta'uu qaba jechuudha. Pirinsipaliidhaaf agentiin jechuudha. Inni lammaffaa the duty acts on exclusive interest of the principals. Dirqama faayidaa pirinsipaalii qofaaf socho'uu qaba. Faayidaa pirinsipaliitiif wanta pirinsipaalii miidhu yookaan wanta bakka buusaa nama isa bakka buusee san miidhu hojjechuu hin qabu. Dirqama faayidaa namticha bakka si buusee saniif faayidaa isaa hojjechuu qabda jechuudha. The agent is required to act in exclusive interest of the principals and she or he may not, without the latter's knowledge, derive any benefit from any transaction into which she or he entered in pursuance of his or her authority. Bakka bu'aan faayidaa pirinsipaalii yookaan faayidaa bakka buusaa qofaaf hojjechuu kan qabu yoo ta'u, osoo inni lammaffaan hin beekin yookaan qaamni khabiraa osoo hin beekin daldala inni itti seenu kamiyyuu irraa faayidaa tokkollee argachuu hin danda'u. Aangoo isaa hordofuudhaan jechuudha. Bakka inni bakka bu'eef jedhamee faayidaa ofii isaatiif hojjechuu hin qabu jechuudha. Daldala haa ta'u, daldala inni seenee keessatti haa ta'u fakkeenyaaf konkolaataa tokko bakka bu'ummaadhaan shufeera wajjin akka hojii deemee galii fi wanta inni hojjetu akka to'atuuf jalatti ergamee fakkeenyaaf wanta xiqquma kanarraa yoo galle shufeerii wajjin akka wajjin faayidoomaniif yoo kan walii galu ta'e dirqama isaa hin baanne jechuudha. Maaliif faayidaa ofii isaatiif kadeeme ta'e jechuudha. Maaliif faayidaa pirinsipaalii cabsuu isaatiif jechuudha. Kanaaf asirratti duty of exclusive interest of the principalii ofirraa eeguu qaba jechuudha. Faayidaa pirinsipaalitiif ooluu qaba jechuudha. Maaliif pirinsipaliin kun yeroo ati faayidaa isaatiif hojjettu wanta siif godhuu qabuusu wanta siif godhuu qabu akkasuma galata inni siif godhu gana duratti haa ilaallu ta'a pirinsipaalii jalatti. Inni sadaffaa kun ammoo the duty of account. Dirqama herreeguu qabda jechuudha. Dirqama herreega isaa herreeguu qabda. Kana jechuun this is other vital duty of the agent, for mostly the activity of agent is related to the finance of the principals. It is duty of the agent to account to the principal for the all sums received by him and all profit accrued to him in due course of employment. Dirqama jechuudha murteessaa kan biraa bakka bu'aa irra caalaa sochii ergamtoota faayinaansii pirinsipaalitiif kan wal qabatudha jechuudha. Maaliif faayinaansii kana walitti qabdee herreeguu qabda jechuun isaa tiraanzaakshina wanta ati hojjette hunda tiraanzaakshinaan barreessitee fi yeroo barreessituuf akkasuma guyyaadha wajjin wanta bahee fi wanta gale hunda
kireeditii isaatii fi deebitii isaa hunda barreessitee fi waraqaa irratti barreessitee yookaan qabduuf ta'e dirqama kee bahachuu jirta. Maaliif fakkeenyaaf bakka kanarratti irra hedduu kan hojjetamu bakka fakkeenyaaf manaajara mana baankii haa ta'u yookaan manaajara hoteelaa tokko yookaan manaajara buukaara stoorii tokko yookaan ta'ute wanta bahee fi wanta galee jalaa barreessaa yeroo gaafa tiraanzaakshina saniif riippoortii dhiyeessuu barbaaddu waraqaa sanarraa baaftee fi riippoortii godhuun dirqama sirratti ta'a jechuudha. Maaliif you are agents waan taateef jechuudha. Akkasuma maallaqa inni argate hundaa fi bu'aa yeroo qaxarrii irraa argatu bu'aa inni argatu akkasuma maallaqni isaa guddachuu isaa yookaan gad bu'uu isaa piriinsipaaliidhaaf yookaan bakka buusaa keetiif kan geessu yookaan kan dirqama bakka buutee garsiisuu qabduudha jechuudha. Inni arfaffaa the duty of diligence dirqama cimuu qabdu jechuudha. Maal hojii isaatirratti fakkeenyaaf hojii isaatirratti wanta hin taane nama hin taane fiddee akkuma feetetti hojjechisiisuu nama akkanuma wal beekuu qofaaf sibiratti akka bashannanaatti hojii keessa akka fedhetti seenuudhaan hojii laaquu wantoota kan akkanaatiif ofirraa eeguu qabda. Dirqamni kee ciminaan hojjechuudha jechuudha. The office of the agent, though voluntary in nature, creates a fiduciary relation with the principal. Hence, the agent is expected to show the quality of care, interest, and fitness in his activities. Dirqama bakka bu'a waajirri bakka bu'aa uumamaan fedhii isaatiin kan guutame ta'us bakka bu'aan barnoota wajjin hariiroo amanamummaa uumuudhaaf ciminaatu si barbaachisaa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan bakka bu'aan amaloota kunuunsuudhaa qabeenyi isaa kunuunsuudhaa akkasuma fedhii fi dandeettii qaama sochii isaa keessatti agarsiisu irraa eegama jechuudha. Sochii haala gaariidhaan yeroo agarsiistu akkasuma fedhii hojii qabaachuudhaaf yeroo tattaaffiidhaaf tattaafattu cimina kana yookaan kunuunsa qabeenya abbaa pirinsipaalii sanii yeroo argisiiftu ciminaan yeroo baatu dirqama kee baachaa jiruu kee baachuu kee kan mul'isu ta'a jechuudha. On other hand, the following circumstances, agent shall be personally liable toward the third parties dealing with or principals. Wanti asii olitti argine kun hundisaa itti gaafatamuu yoo dirqama ejentiin baachuu qabu dirqama namni bakka bu'ee tokko hojjechuu qabu jechuudha. Kanneen armaan gadii kun ammoo itti gaafatamummaa bakka bu'aan qabu yookaan ejentiin maal bakka bu'ee itti gaafatamummaa qaba kaje olaallaa jechuudha. Amma itti gaafatamummaa isaatiif maal baachuu akka qabu kanneen armaan gadii kana halaalota jechuudha. Okay, the first are in case of undisclosed or partial disclosed principles. Isa kana jechuun wanta takka jechuudha nama bakka buusuudhaan nama kan hin beekne akkuma feetetti bakka buusuudhaan yoonti takka balleeffame yookaan nama hin beekne aannaw for third party yookaan fiddu taate itti gaafatamummaan ejentii irra jira jechuudha. Maaliif ofiisaatiif fidee bakka buuse waan ta'eef jechuudha. These situations where agent acts on his own behalf with a third party, notwithstanding the fact that such third parties know that he is agent of somebody else or not. Undisclosed kana keessatti haala bakka bu'aan qaama sadaffaa waliin bakka bu'ee hojjetu yoo ta'u qaamoleen sadaffaa akkasii bakka bu'aa nama biraa ta'uu isaa fi dhiisuu isaa yoo beekne iyyuu itti gaafatamummaan nutumarra jira jechuudha. Maaliif qaama sadaffaa nuti of bira finnee hojjechisiisu jirru kun bakka bu'ummaa keenyaa waan dhufeef jecha beekuu dhiisnu itti gaafatamummaan nurra jira jechuudha yoo badiin tokko gama nama kaaniitiin hojjetamu ta'e jechuudha.
gama kanaan kan itti gaafatamuu qabu jechuudha. Nama amanamaa galfachuu qabanis akka isaatti akka piriinsipaaliidhaaf dirqama good faith jiraachuu fi qabutti ejentiin kunis yeroo nama fidatu good faith qabaachuu qaba jechuudha. Okay, inni lamaffaa in case of agents abuse his authorities. Inni kun immoo bakka bu'aan aangoo isaa seeraan ala yoo fayyadame. Aangoo isaa yookaan bakka bu'ummaa isaa san seeraan ala akkamitti akka fayyadamu yoo fayyadame yoo akkami yoo kana fayyadame itti gaafatamummaa isaa hin baanne jechuudha. Itti gaafatamummaa isaatiif qixaaxa yookaan gama seeraatiin kan itti gaafatamu ta'a jechuudha. Okay, this is agent the issuance of fixing the representative capacity of the agent by internal contact of agency concluded between the agent and the principals. Inni kun hundee dandeettii bakka bu'aa waliigaltee keessootiin internaalitiin agency internaalitiin bakka bu'aa fi pirinsipaalii jidduutti raawwatameen murteessu faallaa yoo ta'e. Seera ala fayyadamuu yeroo jennu akkaataa itti piriinsipaaliin qajeelfama kaayee fi akkaataa itti seera san cabsitee qajeelfama biraa as baafte yoo ta'e qajeelfama san sirriitti hin hojjenne jechuudha. Fakkeenyaaf ati hojjettoota of jalatti ejentii bakka bu'aa piriinsipaalii taatee ati hoteela tokko kan guddaa hoteela beekamaa keessaa osoo hojjettu hojjettootaaf qarshii 5,000 yookaan baatitti muramuuf ta'u ta'e akka piriinsipaaliin qajeelfama baasetti ati gama keetiin 4,500 muraafi 4,500 baatitti muraafi qarshii 500 garuu gama keetti deebifachaa aangoo kee seera alatti yeroo akkana kanatti fayyadamtu inni kun itti gaafatamummaan sirra jira jechuudha. Akkuma miindaa uummata irraa mureetti gama isaatiin gama seeratti dhiyaate miindaan isaas akkuma isaan irraa mureetti muramee shalagamee abboottiidhaaf akka deebi'uuf piriinsipaalii irratti yookaan himamutee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Karaa kanaanis itti gaafatamummaa ofii bahachuu dhabuun kan jiru ta'a jechuudha. Inni itti aanu in case of agents act on lapsed authorities. Inni kun immoo bakka bu'aan aangoo darbeen yoo hojjete. Inni kun aangoo waliigaltee kadhumatee osoo jiru bulchuu erga irraa bu'uu isaa beekamee inni ittuma fufee hojjechuun itti gaafatamummaa kee bahachaa akka hin jirre agarsiista jechuudha. Yeroon durations of the contract of agentiin wanta xumurameef isa kanarratti agentiin isaa waan xumurameef hojjechuu hin qabu jechuudha. Garuu inni itti gaafatamummaa isaa akkasitti tolfachuudhaan yoo kan balleessu ta'e duration lapsed authority waan ta'eef isa kanaas itti gaafatamaa jechuudha. Inni dhuma in case of unauthorized agency hajoo kana kan ilaallu ta'a jechuudha. Isa dhumaa kanarratti maal jechuu barbaada agency hayyama hin qabne yoo ta'e bakka bu'ummaa hayyama kan hin arganne osoo piriinsipaaliin bakka hin buufanne wanta takka raawwatee yoo kan xumurte hoo itti gaafatamummaa isaa akka bee halaalu ta'a jechuudha. An agent to undertake with a full knowledge of act to do or manage the affairs of another person without having been appointed as an agent shall be personally liable toward the third party to performance of the obligation undertaken to discharges. Bakka bu'ummaan kun yeroo takka gareewwan hariiroo sana qaban yeroo sanaaf murteessuudhaan yeroo turtii jiraachuu hariiroo isaanii murteessuu ni danda'a jennee dabarsinee jirra. Bakka bu'aan gochoota guutummaatti beekee osoo bakka bu'aa ta'ee hin muudamin dhimma nama biraa hojjechuuf yookiin bulchuudhaaf waadaa galee dirqama fudhatee san raawwachuudhaaf qaama sadaffaa irratti dhuunfaan itti gaafatamummaa qaba. Dhuunfaan itti gaafatamummaa qabu san gallakkisuudhaaf yookaan osoo abbaan bakka saniif barbaachisu osoo hin dubbatin gama isaatiin xumuree
pirinsippaaliidhatti as mul'achuun aangoo malee hojjechuu jedhama jechuudha. The principal may exercise either of the following options an authorized agency. Isaan armaan gadii lamaan kanaan hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kun aangoo osoo hin kenniniif bakka bu'ummaadhaan eejentii takka yeroo raawwatu haala lamaan kanaan pirinsippaala biratti fudhatama qabaata yookaan fudhatama akka dhabu godhachiisa jechuudha. Maaliif bakka hin buune waan ta'eef wanta takka bakka buusaa saniif osoo inni bakka hin buufatin waan hojjeteef pirinsipaalii saniif maal akka ta'u haala lamaan kana qaba jechuudha. Inni jalqabaa it is ratifications. Inni kun ratification jennaan. Ratification jechuun eejentii kana fudhachuu pirinsippaaliin wanta hojjetame kana fudhachuu yookaan raggaasisuu jennaan jechuudha. Inni kun this is situations where the principal approve or ratifies the act of agents and nevertheless they are unauthorized. This happens mostly in case where the interest of the principal required that management be undertaken as necessary. Raggaasisuu yeroo jennu kun haala pirinsippaaliin gochoota bakka bu'aa raggaasisuu yookaan fudhachuu yoo kan ta'u ta'e inni kun immoo yeroo kan ta'u irra caalaa haalaawwan dantaan pirinsippaaliin san barbaadu san yoo kan hojjetamu ta'e osoo nama hin bakka hin buusin yoo kan approve godhamee dhufe inninis eejentii kana ratification godhuufii danda'a jechuudha. Ratify godhuufii danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa tokko abbaan pirinsipaalii kun gurguruu barbaade miliyoona 2 fi cinatti gurguruudhaaf nama bakka hin buufne garuu miliyoona 2 fi cinatti akka gurguramu haasawamee jira. Isa kana namtichi eejentiin kun osoo pirinsippaaliin bakka hin buufne akka dallaalatti akka kontiraatatti barbaaduu eegalaa jechuudha. Makiinaa konkolaataa akkanaa jecha magaalaa keessa dhagahame waan tureef inni kun dafee deddeemee nama bitu haasawuu eegalaa jechuudha. Nama bitu kanaaf maal godha qarshii miliyoona 3tti akka bitamu jedhee haasawaaf jechuudha. Inni gurguruu barbaadu pirinsippaaliin miliyoona 2 fi cinatti gurguruu barbaada garuu eejentiin kun osoo abbichi bakka hin buufne namoota garaagaraa kan bituu barbaadu bira dhaqee miliyoona 3tti akka gurguramuuf raggaasisaa fi yeroo san inni kun yeroo nama tokko walta'e miliyoona 3tti isa bira fidee miliyoona 3tti akka gurguramuuf yoo abbicha pirinsipaalii saniif hime ta'e pirinsippaaliin kun bakka tanarratti approve godhaaf jechuudha. Maaliif akka inni jaalatuun olitti waan hojjetameef abbicha miliyoona 3tti akka gurguramuuf dandeettii isaa hunda laffaatii isaa hunda fidee kanaaf galata guddaa galchaaf jechuudha. Ratify approve godhee fi maallaqa yookaan gubboolee kennuufii danda'a jechuudha. Ratify godhee fi inni kaan immoo osoo bakka hin buufne rapudeeshin ta'uufii danda'a jechuudha. Rapudeeshin jechuun diduu jechuudha. Wanta inni raawwachuu fedhu sun jalaa diduu akkuma faallaa ratificationiti jechuudha. Rapudationiin kun this is situations where a principal reject or disapprove the unauthorized act of the agent. This automatically entails to the personal liability of the agent toward the third parties. Diduu yeroo jennu kun haala pirinsippaaliin gocha hayyama hin qabne bakka bu'aan raawwate kan diduudha jechuudha yookaan kan hin raggaasifneef. Kunis ofumaan itti gaafatamummaa dhuunfaa bakka bu'aan qaama sadaffaa irratti qabu of keessaa qaba jechuudha. Wanta kana faalluma akka ratificationiti jechuudha. Inni kun konkolaataa miliyoona 2 cinatti gurguruu osoo barbaadu miliyoona 2 fi yookaan miliyoonuma 2 qofatti akka gurguramuuf namoota yeroo kan itti fidu ta'u rapudeeshin ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif akka inni jaalatuun gaditti waan fideef jechuudha. Inni kun faallaa ratificationiti kan ta'uudha jechuudha. Inni kun haala kanaani failure ta'uu danda'a jechuudha.
The failure to discharge all duty of agents mentions above make the agent personally liable to principals. Inni hojii bakka bu'aa armaan olii ibsame hunda raawwachuu dhabuun bakka bu'aan dhuunfaa piriinsipaaliidhaaf itti gaafatamummaa akka qabaatu taasisaa jechuudha. Okay, inni kun hundi bakka itti gaafatamummaan mirgaa fi dirqamaa fi itti gaafatamummaa isaa bahu halaalle jechuudha. Inni armaan gadii immoo the duties on and the liabilities of the principals dirqamaa fi itti gaafatamummaa bakka buusaan qabu jechuudha. Bakka bu'aadhaaf dirqama akkam yookaan itti gaafatamummaa akkam akka hojjechuu qabu isa armaan gadii kana keessatti ilaallaa jechuudha. The first is the duty of remunerations. The duty of remuneration jechuun kaffaltii kafaluufii qaba jechuudha. Nama isaaf hojjetu saniif kaffaltii dirqama kaffaluufii kan qabu ta'a jechuudha. The remuneration is commissions paid to the agents for activity exercised by him. Inni kun dirqama kaffaltii wanni kafaluu qabuuf koomishinii bakka bu'aan hojiiwwan inni raawwateef kaffalamudha jechuudha. Hojii inni waan raawwateef wanta kaffalamuuf kaffaluufii qaba jechuudha. Inni lammaffaa the duty of reimbursements. Duty of reimbursements jechuun inni kun dirqama yeroo wanta inni hojjeteef akka wannitti akka galataatti kan kennuufii qabudha jechuudha. It is the main duty of the principals of advance to agents the sums necessary or entirely the resource needed for the proper performance of his activities. Isa kanarratti dirqama deebisuu jechuudha. Hojii isaa sirnaan raawwachuuf maallaqa barbaachisu yookaan guutummaatti qabeenya barbaachisu bakka bu'aadhaaf dursuun dirqama ijoo piriinsipaaliiti jechuudha. Dirqama ijoo bakka buusaati. Kaffaltii advance godhee kaffaluufi yoo kan akka gaariitti kan hojjetu jechuudha. Inni itti aanu the duty of indemnizations. This is also another type of payment but for a different reasons. The duty obligations the principals to make goods compensate or any damage of agents sustained in the course of carry-out of agents and was not due to own defaults. Inni kun immoo indemnifications jechuun yoo miidhaan agentii irra kan gahu ta'e kaasaa kafaluudha jechuudha. Kaasaa jechuun akka maallaqa wanta san bakka buusuudhaaf kaffallu jechuudha. Kaasaa jechuun akka afaan Oromootti wanta kana mindaa yookaan yeroo miidhameef wanta kennamuuf jechuudha natti fakkaata. Kunis gosa kaffaltii biraati garuu sababa adda ta'een kan kaffalamudha jechuudha. Dirqamni kun adeemsa ejeensichaa raawwachuu keessatti miidhaa bakka bu'aa irra ga'een sababa ofii isaatiin hin kaffalle kamiyyuu akka raawwatu beenyaa piriinsipaaliin kaffaludha jechuudha. Indemnification jechuun beenyaa namtichi sun sababa dhawameen kaffalu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata tokko keessa warshaa hojjetamu tokko keessatti osoo hojjetu maashiniidhaan harki isaa yookaan qaamni isaa tokko dhoomuu yookaan muramuu danda'a. Haala kana keessa kaffaltii beenyaatiin bakka buusee kaffaluufii qabaa jechuudha. Inni kun dirqama itti gaafatamummaa bakka buusaan qabuudha jechuudha. Dirqama inni baachuu qabuutu piriinsipaaliin dirqamoota isa kana baachuu qabu. Dirqama kaffaltii namticha bakka buusee saniif kaffaluu qaba. Akkasuma dirqama advance godhee kaffaluufii qaba jechuudha. Kaffaltii haala gaariidhaan. Akkasuma beenyaa yoo kan miidhamu ta'e nu harkatti yookaan kaampaanii keenya keessatti kaampaanii alatti kan kaffalu miti. Wanta keenya yoo kan dhawamu ta'e kan kaffalu ta'a jechuudha. Inni dhuma the grounds for terminations of agents relations walitti dhufeenyi piriinsipaaliidhaa fi yookaan bakka buusaa fi bakka bu'aa yoom yookaan yeroo akkam akka dhumu kan laallu ta'a jechuudha asii gaditti. Wantoonni armaan gadii hundi yeroo waliigalteen keenya xumuramu yookaan du'uu danda'anidha jechuudha. Asirratti finished of the our
workers of agency or relation to agents and principals asii gaditti halaallotaa jechuudha. The first are the revocations of agency by principals. Inni asirratti arginu kun hundi inni jalqabaa kun immoo yeroon osoo hin gahin aangoo bakka bu'ummaa irraa kaasu piriinsipaaliin jechuudha. Piriinsipaaliin kun ofuma isaatiif akka piriinsipaaliin kun haqu eejensii arruma bakka bu'aa jechuudha. Eejentii tokko bakka buusee arrumatti torbee lamaaf akkana erga hojjete garuu isaan waggaa 3 walii galanii yoo kan irraa muru ta'u yoo bakka bu'ummaa kan irraa akka bu'uuf waraqaa kan galchu ta'u achumatti walitti dhufeenyi eejensii sunii fi pirinsipaalii kan achirratti dhaabbatu ta'a jechuudha. Inni kun immoo revocation it is with the full discretions of the principals to restrict or revoke the representative capacity authorized to give to agents to make contract in his name of the agent at any times and to force the agent to restore to him written instrument evidence his authorities. Agency'n kun yeroo barbaadetti dandeetii bakka bu'ummaatiin maqaa isaatiin jechuudha waliigaltee akka raawwatu bakka bu'aadhaaf kenna. Agency saniif kennuu danda'a jechuudha. Yeroo saniif bakka bu'aan waliif daangeessan jechuudha. Yeroo akkanaatti hanga yeroo akkana waggaa 3tti jedhamee akka walii kennan sanitti waliif kennan. Akkasuma bakka bu'aan dirqisiisuudhaan murtoo kana akka irraa bu'uuf waraqaadhaan galcha jechuudha. Yookaan haala barreeffamaatiin akka aangoo isaatirraa bu'u torbee 2 qofaan irraa buusuus ni danda'a. Maaliif yeroo kana eejentiin keenyaa fi piriinsipaaliin achitti rileeshina keenya terminate godhuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa renunciations by agents. Inni kunis aangoo bakka bu'ummaa ofuma keetii yeroo gallakkiftu jechuun eejentummaan kun arra bakka bu'amee sababa isaaf mijaa'uu dhabuutiin eejentummaan kun aangoo kiyya gadi lakkisa jedhee waraqaa yookaan reetiniidhaan galfatee ofirraa dhiisuu dandeenya. Faallaa revocationiti jechuudha inni kun. This is actions of agent where the renunciation or resign of his voluntariancy. Bakka bu'aa kana dhiisuudha jechuudha. Kun immoo gocha bakka bu'aan fedhii isaatiin aangoo isaa ganuu yookaan aangoo isaa gadhiisuuti jechuudha. Yeroo kana walitti dhufeenya keenya kan xumuramu ta'a jechuudha. Asitti relationas idhaabna jechuudha. The third is that deeds or incapacity of the agents. Inni kun immoo yooniif bakka bu'aan san du'e yookaan qaama miidhame jechuudha. Incapacity yoo ta'e qaamni isaa dandeettii yoo dhabu kan dhabu ta'e asitti waliigalteen keenya kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Osoo hojjechaa jiru osoo bakka bu'ummaan hojjechaa jiru miidhaa konkolaataatiin haa ta'u miidhaa namootaa walitti buutiin haa ta'u qaama isaatirra dhiibbaan ga'e yookaan du'aan yookaan boqotu ta'e walitti dhufeenyi bakka bu'aatii fi pirinsipaalii asitti kan dhaabbatu ta'a jechuudha. Inni sadaffaattis the deeds or incapacity of the principals. Akkasuma faalluma isa jiru qabaati yooniif bakka buusaan yookaan piriinsipaaliin keenya du'e yookaan qaamaan miidhamu ta'e eejentiin bakka bu'ummaadhaan dhiisuu danda'a jechuudha. As a similar fashions of the deeds or absence, bankruptcy or incapacity of the agent terminate the agent's relationships. Isa kanarratti immoo haala wal fakkaatuun du'a yookaan dhabamu yookaan dandeettii dhabuun bakka bu'aa hariiroo eejensichaa addaan kutuu dandeenya jechuudha. Inni shanaffaan immoo expires of durations of agencies. Isa kana jechuun kontiraanni keenya akkuma yeroo jenneen yookaan xumuramte durations of the times jechuun yeroo waggaa 3 keessatti waliigallee kan ta'u ta'e fakkeenyaaf waggaa 3ffaa sanarratti hojii keenya xumurree yookaan guyyaan san yookaan ga'u ta'e waliigalteen keenya xumuramuusaa asirratti nu agarsiisu ta'a jechuudha.
If the contract was made for a defined period of time, the relationship termination with a lapse of the period of the times mentioned in the contracts. Xumura yeroo bakka bu'aa jechuun waliigaltichi yeroo murtaa'eef kan raawwatame yoo ta'e yeroon waliigaltee keessatti ibsamee darbuu isaatiin hariiroon sun ni xumurama jechuudha. Waggaa 3 keessatti yoo kan waliigallu ta'e xumura waggaa 3tti bakka bu'ummaan keenyaa fi hojiin keenya xumuramaa asitti dhaabuu qabna jedhanii yoo kan waliigalan ta'e yeroo osoo hojjetan waggaa 3ffaa sanarratti xumura waggaa 3ffaatti waliigalteen keenya ni xumurama. Maaliif? Durations of the time waan ta'eef terminate ta'a jechuudha. Kanaaf haariyetti waliigaltee kaasuu qabna jechuudha. Waggaan san waan xumurameef haariyetti yoo kan kaafnu ta'e malee asirratti terminate ta'uu isaa hubachuu qabna jechuudha. The last are the achievements of objectives. Yooniif kaayyoon nuti hojii kana hojjechuudhaaf kaane yoo kan xumuramu ta'e. Fakkeenyaaf isa kanarratti kaniin kaasu injiinaroota irratti fakkeenyaaf fooqii takka fudhatee fooqii kana waggaa 2 cinatti hojjedha jedhee walii galanii inni immoo fooqicha waggaa 2 keessatti yoo kan xumuru ta'e osoo cinaan baatiin 6 hafuu fi waggaa 2 keessatti yoo kan xumuru ta'e waliigalteen ejensiitii fi piriinsipaaliin qabu terminate ta'a jechuudha asirratti. Maaliif? Yeroodhaan xumurame jechuudha. Osoo dureeshiniin isaa hin gahin objektiin san xumuramuu isaatiif achieve waan ta'eef relationin keenya achitti dhaabbachuu danda'a jechuudha. If both parties perform properly and achieve by a very purpose of their relationship, will be no reason for continuance of their relationships. Yoo qaamoleen lamaan sirnaan raawwatanii fi kaayyoo hariiroo isaanii sana galmaan ga'an sababni hariiroon isaanii itti fufuuf hin jiru jechuudha. Maaliif? Wanti hojjetame xumurame jira. Asii achitti tapha yookaan wanta hin taane keessa galuu waan ta'uuf waliigalteen keenya xumurame achirratti addaan kutuu dandeenya jechuudha. Haalota armaan olii dubbanne kana hundaan terminate ta'uu danda'a jechuudha. Walitti dhufeenyi ejentiitii fi piriinsipaalii jechuudha. Asirratti kan xumuramu ta'a jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya nutis boqonnaa keenya asirratti xumuruu terminate godhuu keenya asumaan isinitti himuu barbaanna. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe akkasuma hawaasni keenya like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Har'aaf asirratti dhaabbanna. Barnoota biraa hanga walitti dachaanutti nagaatti isiniin jechuu barbaada.